Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kana laayik sheer sabskiraayib godhaadha. Ergaa isaa wal biraan gahaadha. Siyaasaan biyya teenya tun siyaasaa agartee jaarraa meeqa duraati. Namni siyaasaa wanni itti wal mormu yaada. Yaada jechuun aadama osoo hin ta'in yaada aadama mormita. Yaada aadama kun mormitu yaada aadam kaasisan mormita. Ammoo wallaalaan gartee yaadaa fi namatti hin beeku. Wallaalaan gartee obboleessisaa yaadaan yoo dadhabee haadaan qabee hidhuu barbaadu. Akkasii jira jechuun. Torbaan kana guyyoota lamaan kana guyyoota sadii kana dura guyyoota kana Jawaar isa kutee ni dhabee maal jechuu turan. Samboota kiyyaan tokko as ba'ee Ermiyaas jedhanii as ba'ee Jawaar hidhamee jeetti sababa itti hidhamee hunda haasa'e akka waan innummaa hin eetti. Uummanni beeyladaan horiin dilli gartee dalagaan dhabamtee dalagaa godhatee baasee bulatan dalagaa godhate kun horiin kun guutuu gabbeeti marrachuu eegalee jechuu hidhame jedhanii ragaa tokko malee waa takka malee. Horiin gurguddaa xixiqqaan qabu hundisaa guguddaan marrate xixiqqaan jalaa marrata. Horiin kun guutuu marrataa jechuudha. Namni yaadaan oguu wal mormu nama kana Abiyyiin oguu mormitu. Yaada Abiyyi mormita malee Abiyyi abbaa ilmaaniiti yaasa namaati abbaa namaati. Haa jiraatu qalbii nama tokkotti garuu yaadni isaa yoo siin ta'e Abiyyi yaadni isaa dhaan taane mormuu mirga. Jawaar oguu mormitu Jawaar yaadni isaa akkana jettee mormuu dandeessa. Namni immoo yaadaan nama mormuuf dandeettii barbaachisa jechuudha. Paarsee bulaan deemu kun waa yaada hin qabne. Waa yaada jedhamu rabbi ittiin beeku. Duraan cinaan tokko jechuudha guddaan ni warra guddaadha. Warra mucaan jee Jawaar faarsaa ture. Paarsee bulaan kun Jawaar moo faarsaa jedhanii itti hidhatanii. Caluma jedhanii faarsan. Salphii galanii. Ammas caluma jedhaniiti Abiyyi faarsanii caluma jedhanii Jawaar arrabsan. Malee waan takka namni raashinaal ta'ee sababa lafa akkana siyaasni maaliif akkaataa deemu qabachuu siyaasan arrabaa wanni jijjiirama takka jirtu addunyaa kanarra. Namni addunyaan jaarraa meeqa jirti beekuu qaba. Wanni kun seeraan gaafachiisa Jawaar dubbatee jira. Dubbiin cal jechuu tiyyatti sarara diimaa dabalanii jiranii jee maqaa balleessii irratti oofanii maqaa balleessii nama seeraan nama gaafachiisa biyya fedhattuu biyya hundattuu nama gaafachiisa. Biyyuma gartee isa hiitajan sanuu biyyummaan sanuu tarkaan fudhachuu dandeessa jechuudha. Tajjiba gurra kaayan. Namni tokko hidhamee jechuudhaaf warra hidhee simee jira namichi warra Ameerikaa hidhee jee. Mootummaan Ameerikaadhaa nama isii hiitee jirti jedhee namni gartee tajjiba kaayee seeraan gaafatamuu danda'a jechuudha. Kanaaf waan siyaasaa hogguu oofan akka itti oofan yoo hin beekne warra mu'uuf jala deemudha malee hogguu agartee kun marrate sa'aan guddaan marrate jabbiilee fi hundi marrachuun sirrii miti jechuudha. Namni jaarraa meeqa keessa jirra Google banee waa dubbisu Google banee itti katabeetee afaan Oromootiin illee ni bitaa Google. Yoo Amaariffaa akka beekus warri fidela qaare warri gartee gaafa masaratimeetii qofa qaare. Akkasii ilaaluus danda'an jaarraa kana keessa soo keessatti ilaalle akkanumatti gabbanii arrabaan ni jiraata akka jirtu. Hoggaa deeggaranis hoggaa mormanis sababa lafa kaanii deeggaruu sababa lafa kaanii mormuu baruu qaba namni keenya hanga yooma akka mucaa deema akka beeladaatti. Namichi kun yaada siyaasaa isaa poolitikaa isaatii yoo walii galuu baatte duu qabattee namanii namichi haa jiraatu. Yaadaa wal dhabde malee namicha wajjin namichi jiraachuun isaa malee si gubdi. Haa jiraatu jireenyi isaa jiraatu. Aangoon irraa fudhateetti sodaatiin gaafa gartee guyyaan geessuma irraa fudhata. Haile Sillaaseen osuma akkasitti aangoo isaa san fudhattee eeguuti waraanummaan isaa dargiin irraa fudhate mangistuun. Aangoon tanu wanni addaa takka hin jirtu aangoo irratti. Biyyoota Afrikaa kana guutuu fonqolcha mootummaatiin mootummaan hundaa'ee jira ammaan tana guddaa biyyoota Afrikaa tana. Wanni gartee basbas jedhanii fiigan hin jirtu. Hanga uummata tajaajilan aangoon amaanaan guutuu harka dhuftee hanga san uummata itti tajaajiltee dabarsu. Wanni biraa wanni duutummaatu jira. Yoo dandeesse akkas godhu yoo hin dandeenye immoo karaarraa hiiku. Akka Musaviiniin kun ammaan tana jaarsa amma saddeettee maalii kanaatu aangoo irra didee ashaaraa harka isaa fuudhu diddee maashinii filannoodha. Ashaaraa harka isaa quba mirgaatis bitaas diddee fuula iskaan godhan. Amata meeqaan tam ilmi isaa jeneraala isa biyya bulchu maali akka inni
Dimokiraasii saniif maashaa kalu. Uummanni kun gaafa gartee kolonii irra turan sana Afrikaan tun walabummaa bilisummaa barbaaddee qabsaa'aa turte. Uummata adii wal irraa kaasaniif gurraacha kana irra kaanii umrii guutuu akka gurraacha kana irra cadjanii namni tokko hin bulaniif miti. Namni filannoo gaggeessee dimokiraasii eksersaayis godhee mirga isaas walii kabajee biyyaafis yaadee imaammata biyya tanaas gama diinagdeetiinis gama siyaasaatiinis hawaasummaatiinis biyyiinis akka jabaattu. Koordineeshinii uumee waliin sossoo'uudha malee wanni gartee horsii irratti du'e jecha ija waliin babaasanii walajjeessu waliin deemaniif hin jirtu jechuudha. Kanaaf wooma gartee warri waaree jiru ijoolleen waaree itti horiin gurguddaan dilli gartee feesbuuk irratti akkatti marratu kun warra gartee dalagaan sanii tana taate warra tana maramadamee tattaa'u jira har'a uumaa kanaa fi warri kun ammoo waan ajaa'ibaa isinitti ta'u yoo mootummaan kun jijjiirames haadhuufus akkasuma faarsan ajaa'ibaa isinitti ta'u. Maaliif kana muuxannoon agarree jirre warra qote gaafa wayyaana akkasii faarsaa ture hammaan tanas kana faarsuu jiru jira. Warra ammaan tana wayyaana arrabsu hagaafas faarsaa ture abaloo baluu beentoo tokkotti. Warra kana jira jechuudha. Dandeettiidhaan Jawaar beekame dandeettii siyaasaatiin. Namni danda'e isa arrabsu osoo hin ta'in dandeettii siyaasaatiin beekamuu danda'a namni. Isa arrabsuun ammoo gaafa gartee isa arrabsuu tana dalagaa godhattee amma isa arrabsitaami. Gaafa gartee isa arrabsuun sarka dhaabbattee maal gootu waan biraa. If dandeettii isaa achitti waan biraa waan gootu hin qabdu. Arraba malee. Yoo hanqina Jawaar qabaate hanqina Jawaar takka lama sadii ni tarreessuuf. Jawaar namni deeggaruu namni mormus sababaan deeggaree sababa mormuu qaba. Abiyyiis akkasuma nama fedheewu gar ija guduunfatee akkanumatti beeka duuba waraan guddaan caffee irratti kunis taa'ee nama arrabsa. Akka itti siyaasaa kana wal barsiisuu jiran. Walgahii adda addaa guutaanis nama arrabsan. Arraba kana wal dhaalchisan. Malee yaada namaa yaada irratti waan wal dhaban hin qaban. Namni gartee yaada silaa yaada si wal dhaban dhiyeeffata yaada dhiisaniiti arraba bobba'an. Kanaaf Jawaar rabbi haa tiisu nama hundaa'u nagatti haa ta'u nagaan jiraatu namni immoo siyaasa irratti baree namni gartee wal dorgomee siyaasa irratti uummataaf anaatu irra bu'aa qabaa jee waan uummataa qabu dhiyeessuun uummanni akka filannoo qabaatu godhuun qaroomina malee wallaalummaa miti. Warreen maan tana abiyyi malee biituun bulchuun taatu mee nam tokko bulchuun ta'uu jiru kun jaan kun silaa gartee isaan mukaabinu gartee aanaa fi wanta jirtu kana faarsee bulaan hunda silaas kana ni jetteeni ni fedhan aangoo qabachuu fiifu. Kayfi aangoo qabachuu fedhan akkas jedhan bara ajaa'iba qabanii. Warra gartee eeguu aangoo qabu maal jedhan oggaa ammaan tana wooma gartee wayyaan jechaa turte sana deebisanii. Wanni kun hundi waan namarraa eegamu miti namni baay'inatee tartiibaan deemuu qaba laa. Jawaarni hidhama jenii kanuma zoo jenii wal jala. Kanaaf mee siyaasa keessatti xiqqoo haa bayyanannu xiqqoo hubannoo haa argannu siyaasa keessatti. Jibba dhuunfaa nama dhuunfaa jibba akka dhuunfaatti wal jibbu haa dhiifnu. Akkuma ilma namaattu mee feetu akka Oromootti hin ta'in akkuma ilma namaattu ilma namaa kabiraatiif jibba dhuunfaan qabaatin. Yaanni isaa osoo ta'u baate yaanni keenyaan ta'u jettiin kan tokko tokkotti. Olkeessa bulchu. Yommuu akkas ta'u baatte jibba dhuunfaatiin deemtee ijuu dhuunfattee darsoon duratti laaqni jechuudha. Hawjumtoota daawwattoota keenya hangana gartee waa'ee ajandaa yoo tana jarri uumaan kana tokko feenetti nama gartee guyyaa tokko Oromoof qabsaa'e guyyaa tokko Oromoof dalage mirga Oromootiif dubbate kabajaan malaan kabajuu qabda yaada isaa mormuun mirga qabda garuu immoo isa kabajuu qabda namichi namataa isa ol kabachiise akkuma masalaa kana seentuu kasu godhe isa namnummaa isaan beekuun jiru tokko isaaniitu hijibaa maanta kana godhan malee namni isaan beekuun jiru eegalumaa agarra hungalatuma qaba wal dhabuu danda'a immoo siyaasa irratti sun mirga waan eeggamuus namni siyaasa irra wal dhabuun garuu diinummaan barbaachiftu diinummaan tanaaf hin barbaachiftu obboleeyyan jechuun kabajaa ta'us warruma gaafa dhiyoo gartee Geetaachoo Raddaa akkasitti arrabsaa lafatti arrabsaa tureetu amma Geetaachoo faarsuu jira ammas deebi'anii siyaasa jechuun akkasuma
tanarraa ni hubatanii sanirraa maal hubanne hoggoota Oromoo hedduu taate ni hubatanii waan kana hubachuu qabda jechuudha. Hoggoota Oromoo taates bayyanachuu qabda hubachuu qabda. Yeroo maalii wanni dubbachuu deema kun eenyutu dubbachuu deema akkamittiin dubbachuu deema wanni dubbadhu kun boroo akkamii jettee wanni adarraa feesbuuk irra barreessitu hundinuu boruu dhaloonni dhufu ilmaan kee jechuudha. Ni harkansituu baasii taate wanni kun nama akkanaatti weessin jette ilmaan kee jechuudha. Yookaan ilmaan nama sadii si arga. Kanaaf waan jettu yaada waan gartee ittiin qaanfanne ilmaan kee ittiin qaanfanne ilmaan kee ittiin qaanfanne dubbadhu yaada isaa irratti jechuudha. Namichi dhuunfaa isaatti dhiisi. Kanaafuu siyaasa teenya gartee siyaasa dhuunfaa irraa achi baafnee siyaasaa goonu kanaafuu isin jenna. Arraa baasumatti irraa gabaabsina sagantaa ta'an tunan godhu deebi'utti nagannoo tura.